ሰላም ቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በጣም ከፍቶኛል። 8 ዓመት ሙሉ ለፍቼ ይሆነኛል ትዳሬ ነው ኑሮዬ ነው ባልኩት ሰው የተካድኩት። እውነት ሴቶች በእኔ በቃ በእኔ ተማሩ፣ አምነዋለሁ ይወደኛል ብላችሁ ብራችሁን ለወንድ ልጅ አትላኩ። እኔ በጣም ተጎድቻለሁ። በእኔ በቃ እውነቴን ነው የምላችሁ። ለመሄድ 6 ወር ነበር የሚቀረኝ፣ ግን እሱ አግብቶ ቪዲዮና ፎቶ ደረሰኝ። እንደዚህ አልቅሼ ባልሰራ ቪዲዮ በጣም ደስ ይለኛል። ግን በቃ ሴቶች እህቶቼ ከኔ ተማሩ። ምንም ቢሆን ቤተሰብ ይሻላል። hedduu nama gaddisiisa. Dadhabbii ishii oggaa 8 dhabdee mana madaamii keessatti kushiinaa madaamii keessatti maraachaa jirti. Dhugaa waaqaa hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi baay'een ishiidhaaf gaddee obboleettii keenya kana jechuudha. Akkuma anaati akkuma si'iiti kan dalagachuuf biyyaa baate, garuu immoo attaalalamtee dhiiran waggaa 8 guutuu biyya Arabaa keessa hojjettee qarshii ergitee mana naa ijaare jetteeni gaafa inni niitii fuudhee akka suuraa ishee ergu si odoo ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Hedduu nama gaddisiisa. Akkuma viidiyoo obboleettii keenyaa dhageessan kan dhageessaniirtan baay'ee tokko dhugaa rabbi maaliif of qusannaan barbaachisa? Kan yeroo baay'ee wal gorsinu isa kanneeniif obboloota koo. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi araarri jaalala waaqayyoon yaa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isiniin dachaa. Egaa hordoftoota kiyya immoo warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warsaa jirtan galatuma ulfaadhaa. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura obboleettiin keenya akka ana qabamii mana madaamii kan akka keetii kan akka kootii biyya ormaa osoo hojjettu dargaggeessa yookiin dhiira taalalamtee qarshii waggaa 8 jechuun mana tokko lafa tokko bitattee mana bareedaa irratti ijaarrattee fataa gootee mana keenya galtee jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Akkuma kaasheenis akkuma kana naa ijaara jettee ishiin amantee inni amanamaa mati dhiirramaayi isheen garuu hin amantee birrii waggaa 8 irratti argite akkuma viidiyoo isheen dubbatteertiyyuu agartan kana jechuudha. Na gaafa isheen irratti argitee jettu mucaan kun mana fi ijaarrattee lafatti bitatee raate ishii immoo suuraa haaseetti arge jechuudha. Na akkasitti kushiinaa Arabaa keessatti ishii maraachaa jira jechuudha. Gangalattee maraattee ageechee suuraa san argitee jennaan jechuudha. Kuni maal ta'e beektani? Ilmi namaa silaa sa'aatii kanatti ol amanuu hin qabdan. Dhugaa sirriin jedhan nama kamiyyuu namanin maal jedhu nama kamuu namanii jaaladhu malee dhaamati. Akkuma sani nama kamiyyuu haa ta'u maal jedhama maaksi Oromoo garaa ofii kanaa dadhabnaan heexoo itti dhuganii jedhan. Akkuma sani garaa ofii kanaa gisee tokko amanuu dadhabdee yoo inni waasi caqacaqansi cannaqe jechuudha heexoo isaa itti dhugda jechuudha. Akkasirraa galabbi jedhu. Kanaaf namni ammaatis akkasanii jechuudha. Namummaa kan jedhamu amanuun baay'ee ulfaata sa'aatii kana jaaladhu malee amanii. Garuu jaalattee kan hunda itti erguun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa waaqaa isin jira obboloota tokko akka itti isiin dafqitee fidde akka itti dafqinee finne hin beektan namni hundi hin beeka jechuudha. Kaajolleen Arabaa namni warra Arabaa jirru shamarran biyya Arabaa hin beekne hundi keenya akka itti dafqinee finne jechuudha. Itti ifatamnee itti beelamnee itti cinqamnee ija badaan nu ilaalanii guyyaa takka akka namaa uffannee bashannanee hin beennu kushiinaa Arabaa keessa harki keenya kirreefsadhaan nu dhumee waan baay'eedhaan taaneen fuula keenya fuula ijoollummaa daa'imaan kichuun biyyaa baane zayitiin nurratti abbasee nu fixee akka nama shandhalee fakkaanne. Dhugaa waaqa isin jedha rabbi buleewwan ko zayitii Arabaa hin beessa isa guggubaa oollee maarbaatiin Arabaa sa'a 24 nutti ifee nu guggubaa oole. Har'a gaafa ati immoo asii dhiiratti kan erganu xiqqishuma isin marartuu birreen tun dhugaa waaqayyo jechuudha. Sidaa dhiirri of hin beeku waan ta'eef namni dhiirri takka of hin beektu tokko hundaa miti warra dhiiraa dhiifama isin jechuudha warra hundaa miti takka namoota karma dubartiin keenya jira. Kama daf qadamaatiin nyaatu kama daf qadamaatiin buluu deemu jira jechuudha.
Kanaaf jennaan adaraa isin of eeggannoo kan godhu qabu shamarran keenya. Shamaruma kana dhiirumatti qarshii erginaa. Maal jettee dhiiratti qarshii ergita gaafuma maatiin keetiyyuu beekee rakkoo guddaadha kun inniyyuu. Dhugaa waaqas hin jedha kun ilma namaa akkuma san amanuun baay'ee ulfaata. Obboleessa ofiitu yoo sa'aatii kanatti namanan kan alagaa namarratti dhufe dhiisate. Kanaaf qusannaa nama barbaachisa. Of qusachuu si barbaachisa. Yoo jaalattes jaalalumaan bitamuu qaba malee qarshiidhaan bitachuu. Kanaaf jaalala bituu qaba malee qarshiidhaan jaalala bitachuu qabdan. Warri shamarranii dhaggeeffadhaa isinitti hima. Dhugaa waaqaa of eeggannoo cimaa godhaasin. Maaluma isin kanuma dhiiruma kanaa qarshii ergitan na ajaa'iba. Maal si godha? Ati kan birriitti ergituu maaliin? Gabbarteetti heerumta moo? Dhugaa waaqaa gabbartanii dhiiratti heerumtu warri qarshii ergitaniif kun. Ara mana kee maallaa mana si ijaarin amma maal seetan ijoolleen tokko keessattuu qohinni abbaan manaa kiyyaa mana naa ijaaraa waan akkasii jettanii ergitan. Hin ijaarin manni isaa yaa hafu. Ati birrii kee gaafa ol kaawwattee manuma ijaaramaa bitatta maaltu si cinqe mana ijaaramaa bitachuu dandeessan akka barbaadetti atumti birrii kee ol kaawwadhu malee mana fataa zanaa jedha kan ulaagaalee isaa hundi guuttatee qabu kan kaarte pilaanii qabu kan qalamiin kan wanni hundi isaa si guute bitachuu dandeessaa jechuudha. Wanni isaa hundi isaa ulaagaalee isaa hundi guute jechuudha akka shinti beet hin deebi'uttuu guute kasii jiru baay'ee jira. Dandeettii birrii keetiin bitatta madaallee birrii keetiin bitatta maali kan inni sinaa ijaaruuf mukaa nyaatu ente dhugaa waaqa maal asii achitti birrii isaa keeqisaasachitee gaafa inni wada siisin jedhe maqaa isaatiin bitee lafa maqaa isaatiin bitee ijaarratee si fuudha sin jedhe sitti fakkeessee asitti ergite kanaan booda ulee ukkee godhe maal goota akkuma mucayyoo kanaaf arammoo keessatti maraachuudha jechuudha. Maalibboo kanaaf of eeggannoo godhaa hin ergina abbaafetti birrii kee qabadhu. Birrii kee qabannaan lafan bitannee kana san jedhin birruma ta'e qabadhu malee gaafa galtee guute mana sadarkaa ati birrii teessii dandeessee bitatta. Feetu miiliyoonan feetu 800 feetu miiliyoona 2 feetu fi miiliyoona 3 hanga ati barbaadde veellallee bitachuu dandeessa. Qarshii qabaatte taanaan mana ijaaramaatti ol seentu akka barbaaddetti fataa jettee kan keessa jiraattu. Gaafa ati birrii kee ol kaawwattee birrii kee qabattee jechuudha. Kun hundi kan ta'uu qabu gaafa birrii kee ol kaawwatte malee akkanaan himate jechuudha. Kanaaf maali kan dhiirumatti qarshii ergitan kan irraaf qusadhaa obboleeta koo borusitti kolfuu mire namumti si fuudhullee jiru ishiin akkasii ishiin dargaggeessitti birrii fixxu sin jedhu waan ta'eef. Kanaaf of qusadhaaf qusachuu qabna nuti keessattuu ijoollee shamarranii akkamitti akka fiddan hin beektanii biyyaa akkamitti akka baatan hin beektanii maal keessa dabartee baate maalidhaaf biyya ormaa baate kaayyoon biyya ormaa baate maalidha kana beekuu qabdan. Abada anas ta'eessis ta'ee dirqama kiyya beekuu qabna. Barumsa keenya dhibne hiriyoottan keenya akka eessa jiran hundi keenya obbeenne jechuudha. Ijoolleen warri keessa akka kootii keessa turtan sirriitti beektu. Hiriyoonni teechan bakka jirtu. Kan dhugaa rabbi dhugaa sin jedha jechuudha. Ani hiriyoonni kan wajjin baradhe kun doktora ta'e kun profeesara ta'e kun heeruma ilmoo qaba. Kun faataa jedha. Ani garuu kushiinaa arabaa keessa jira jechuudha. Garuu immoo anis akka isaanii sanittan tattaafadha waan kanaaf anis akka isaanii isaan caaluun tattaafadha malee isaanii akka gadi hin taane ta'uun qabu. Maaliif bakka silaa barumsa kiyya dhiisee kan jedhu akkasitti yaaduu qabdan. Kanaaf of eeggannoo kan nu barbaachisu ijoollee shamarranii siniin jechuudha. Shamarran mana madaamii jiru of eeggadhaa. Hin ergin dhiira keessatti birrii kee qabadhu. Bu'aa rakkoon hin jiru gaafa galtee haadha. Dhiiruma laala ati waan hojjenne dhiiruma gaarii si fuudha. Fataa jedhee si gabbaree ati gabbarteen heerumiin gabbaree si haa fuudhu malee. Dhugaa waaqaa dhiira gabbartanii heerumina gabbaree si haa fuudhu malee gootee boru sirratti gadi fincaa'a. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa.